WhatsApp keessan irratti yeroo sagalee namaaf qabdan barreeffamni to record voice message alla WhatsApp access to your microphone jedhu kun haala kana yoo isinii dhufe jechuudha. WhatsApp irratti akka sagalee isiniif hin qabamne jechuudha isinitti himaa jira jechuudha eeyyama akka itti kennitaniif. Kanan isin barsiisa follow godhuun eegala nafaana bu'a. Kana sirreeffatuuf jalqaba irratti settingii bilbila keessanii keessa seentu. Tana booda suuta jettanii ol harkistu appis iddoo jettu tana irratti kilik gootu. Manage appis bakka jedhu irratti kilik gootu. Sana booda namallee haala kanaan isinii dhufa. Gubbaa kanarra dhuftanii tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Show all apps ka jedhu ni argattu. Kilik irratti gootu. As keessa WhatsApp ni barbaaddu jechuudha. Yoo gaddeebnee hin barbaannu jettan jechuudha. Gubbaa kanarratti iddoo search apps jettu ni argitu. WhatsApp keessan irratti barreessitu. Kun amma WhatsApp nabbee jira. WhatsApp businessii kana jechuudha. Irratti hin cuqaasa jechuudha. Messenger illeen akkasuma ni dalaga jechuudha. WhatsApp Messenger illeen haaluma kanaan sirreeffattu jechuudha. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa. App permissions jettu ni argattu. Kilik irratti gootu. Kuni karaa tokkoffaadha. Karaa birallee asuma keessatti isin argisiisa. Haala kana yeroo inni isinii dhufe tokkoffaa irratti maal gootan kaameeraa iddoo jedhu ni cuqaastu. Sana boodan allow ka jedhu irra ni keessu jechuudha. Kan gadii kanarra yoo jiraate allow ka jedhu irratti ol deebistu jechuudha. Akkasumallee asirratti kan sagalee isiniif qabu dide waan ta'eef asirratti gadi buutanii microphone iddoo jettu irratti ni cuqaastu. Allow ka jedhu irra keessu isallee haala kanaan jechuudha. Geengoo kana keessatti halluu kana dibdanii jechuudha. Kaameeraa ka jedhuu fi microphone ka jedhu lamaanuu asirratti eega haala kanaan allow gootanii ammallee duuba deebitan karaa biraatiin jechuudha. As keessa osoo hin bahin ammallee asirratti gadi buutanii jechuudha. Isa murteessaa tokkoon isin argisiisa jechuudha. Asirratti gadi buutanii other permissions jettu ni argattu. Kilik irratti gootu. Sana boodan haala kanaan isinii dhufa. Barreeffama dhuma irratti X jiru kana diimatee jiru kana ni argitan jechuudha. Display pop up windows will run ka jedhu kana jechuudha. Irratti kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa. Always allow ka jedhu fuuldura geengootu jira. Asirratti deebifattu jechuudha. Inni kun jechuudha isa murteessaadha jechuudha hunda keessa. Amma boodan deemtanii WhatsApp keessan keessa seentanii jechuudha. WhatsApp keenya keessatti deebinee kan reefu sagalee nuuf qabu didee nuuf qabamoo nuuf hin qabu jedhu kan jedhu jechuudha. Yoo kan ilaallu ta'e daawwattoota kiyyaa sirritti nuuf qaba jechuudha. Amma yeroo amma karaa foonii banee sagaleen isinii waraabu ni cufamti waan ta'eef jechuudha. Sagantii takkaaf irra gadi qabeettiin isin argisiisa. Waaw kunoo daawwattoota kiyyaa akka ajaa'ibatti jechuudha. Sagaleellee akka ajaa'ibatti ofii isaatiin kunoo naaf qabee jira jechuudha. Haala isin argitan kanaani haala salphaa ta'een haala kanaan jechuudha. WhatsApp keessan kan sagalee isiniif qabu didee haala kanaan sirreeffatuu ni dandeessu. Barnoota kanaan wal fakkaatu dabalataan bal'ina isaa chaanaala keenya irraa ni argattu. Chaanaalli keenya profaayiluma kana jala jira jechuudha. Namoonni gara TikTok Oromaan hin hordoftanillee mallattoo YouTube tanarra cuqaastanii bal'ina YouTube keenya irratti nu hordofuu ni dandeessu. Akkasumallee gama peejii Facebook Oxygen Media Networkitiin kan nu hordofaa jirtanillee liinkii YouTube keenya profaayiluma jala jira jechuudha. Profaayila irratti cuqaastanii kunoo mallattoo YouTube tanarra cuqaastanii kallattii maan YouTube keenya irratti bal'inaan barnoota keenya achirratti nu hordofuu ni dandeessu. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise chaanaala keenya subscribe godhuu hin dagatina. Akkasumallee TikTok fi gama Facebookaatiin kan nu hordofaa jirtanillee follow gootanii maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaan isin jedha. Barnoonni irraaf qabadda asumarratti kan goolabamu ta'a. Barnoota itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.